akka biyya qophii keenyaa keessatti qophii tokko qindeeffanneetidha kan nuti jirru. Egaa gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuutti isin imalchiisuudhaan hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu nageenya isaanii eeggachuuf maal hojjechaa jiru? Keessattuu aanaan Gooroo Guutuu naannawaa daangaa Somaalee waliin kan isheen wal daangessitu. Egaa naannawaa sanatti yeroo garagaraatti sababa daangaa faana wal qabatee akkasumas immoo dheedicha margaa wajjin wal qabatee walitti bu'insaa hedduutu ture. Egaa rakkoon sun immoo yeroo ammaa kana furamee hawaasni gama lamaanii nageenya naannawaa isaanii gaa waliin eeggachaadha kan jiranii. Kanuma irratti immoo riippoorteri keenyi Lissaanuu Mirreessaa gara sunitti imaluudhaan waan qindeessee deebi'ee qaba. Sana isin biraan geenyetti anaan gara booda odeeffannoo birootii walitti deebina. Ammas bakkuma jirtanitti sagantaa poolisii Oromiyaa waliin. Nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf gaheen hawaasaa iddoo olaanaa qaba. Hawaasni yaaddoo fi sodaa nageenyaa tokko malee bahee akka galuuf rakkoolee nageenyaa darbanii raawwataman ittisuu keessatti shoorri abbootii gadaa manguddoota biyyaa fi qooda fudhattootaas laayyuu miti. Qophii keenya kanaan godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuutti daangaan wal qabatee wal abdee uumaman furuu keessatti gaheen manguddootaa fi qooda fudhattootaa isin biraan geenyaa nu waliin tura. Aanaan Gooroo Guutuu aanaalee godina Harargee Bahaa naannoo Sumaalee wal daangessan keessaa ishee tokko. Sabaa fi sablammoonni jaalalaa fi kabajaan kan keessa waliin jiraatanidha. Yeroo ammaa kanas hojii qindoominaa aanicha keessatti hojjetameen yakkoonni kanaan dura marga bishaanii fi lafa irratti darbanii wal dhabinsi mudatan xiqqaachaa dhufaniiru. Akkuma beekamu haalli nageenyaa aanaa keenyaa yeroo ammaa kana amansiisaa irra jira. Haalli amansiisaan amma jiru kun ammoo akkaataan itti nageenyummaan isaa mirkanaa'uu danda'u yookaan itti eeggamaa ture. Tokkoffaa karoora hojii bal'aa baafachuudhaani. Karoora bal'aa baafanne kana keessatti immoo aanaan keenya maal fakkaata? Rakkoon aanaan keenya qabu maali waan jirusan jalqaba xiinxala irratti addaan baasuun haala aanaa ofii beekuun xiinxala kutaalee hawaasaa adda addaa beekuun waan nu barbaachisuuf biyyaaf murteessummaa qaba jechuudha. Keessumattuu Oromiyaadhaaf baharra jira. Naannoo kanarratti hojiin nageenyaa cimaa yoo hojjenne diinnis galuu danda'e waan jiru san wanni namatti agarsiisu jira jechuudha. Keessumattuu immoo warri sababa adda addaatiin Itoophiyaa hojii waliin feene baha kanatti fayyadamuudhaan Somaaliyaa gadiititti fayyadamuudhaan jaarmee adda addaa ijaaraa yeroo yeroodhaan asitti ergaa ture. Jaarmee san warra mootummaa naannoo Somaaliyaatti wajjin ta'uudhaan qindoominaan jechuudha. Fashaleessaa ture jechuudha. Bal'inaan asitti fashalaa ture. San qofaa miti nageenya godina kanaa mirkaneessuudhaaf hirmaannaa uummata bal'aa cimsine. Komishiniin poolisii magaalaa Dirreedawaattis nageenya naannoo isaa eegsuudhaaf caasaalee nageenyaa federaalaa hundaa fi dhimma biyya keessaa akkasumas immoo bulchiinsa magaalaa wajjin ta'uudhaan hawaasa naannoo isaa hirmaachisee nageenya magaalichaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Kanaaf yeroo ammaa kana magaalaa Dirreedawaa keessatti nageenyi waaraa ta'ee mirkanaa'ee roga dinagdeetiin transakshiiniin adda addaa babal'atee uummanni dinagdee isaa guddisuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Hawaasni aanaa Gooroo Guutuu fi Sumaalee yaaddoo fi rakkoo nageenyaa tokko malee wal jaalalaa fi kabajaan waliin jiraachaa jiru. Haalli nageenya aanaa keenya haala bareedaa irra jirra. Poolisoonnii fi milishoonnis hawaasnis qindoomanii nagaa hawaasa eegaa jiranii. Gaacheenni sirnaatis namni leenjee jira. Qotee bulaan keenya kuni leenjanii jiranii wal gurmeessanii halkan farqatti warra maduudhaan eegumsa cimaatu jira. Gara biraatiin ammas gara nagaa tasgabbii buusuudhaan uummanni keenya mana murtii aadaa tis qabu adda hundatti manguddoon godhamtee akka aadaa teenyaatti dubbii ilaalaadhaa orma keenya walitti fayyisaa kana nagayaatiin akka musoomatti deebi'an kara mana murtii kayyaane haalaan hojjetaa jiran jechuudha. Nageenya keenya nageenya badhaadhatti waliin akka manguddootitti illee ijaaramne mana murtii aadaa shari'aatittis ilaa araddaa soddommanittuu gaduma buufne
akkasitti akka manguddootti ilaalaa qaama nageenyaa bakka nageenyi itti boore deemnee dhaamsaa jiraachuu jira. Rakkoolee nageenyaa daangaa waliin wal qabataniif yakkoota ajjeechaa aanicha keessatti raawwataman waaraan furuuf qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin qindoominaan hojjetamaa jira. Yaaliin nageenya booressuu adda addaallee geggeeffamu hunda isaa fashalaa jirachuu ni danda'ama jechuudha. Meettaa irratti fudhachuu ni danda'ama. Aramaa irratti fudhachuu ni danda'ama. Cinaaksan irra fudhachuu ni danda'ama. Godina kana diinni seenuudhaaf yaaliin ni godhe baay'een fashalaa'eera. Inni kun kan qaamni nageenyaa bichaan fashaleessa osoo hin ta'in hirmaannaan uummataa olaanaa keessatti. Kanaaf akka baha Itoophiyaatti komaandi poostiin bahaa keessa'uu sadarkaa poolisiitiin komishinii poolisii federaalaa qajeelfama kennameen poolisii magaalaa Dirreedawaa, poolisii naannoo Hararii, poolisii baha Harargee, poolisii lixa Harargee, asiin immoo siitii yookaan Shinillee fi naannoo Pool Somaalee wajjin ta'uudhaan karoora mataasaa baasee haala qindoomina ta'een walii wajjin hojjechaa jira jechuudha. Sadarkaa poolisii qofaan jechuudha. Egaa sadarkaa poolisii qofaan hoggaa hojjennu keessattuu nuti kan daangofnu tokkoffaa poolisii baha Harargee wajjin waan ta'eef baha Harargee aanaalee jiran aanaa Meettaa, aanaa Qarsaa, aanaa Haramayaa, aanaa Kombolchaa, aanaa Jaarsoo wajjin wal daangofna. Kanaaf achitti aanaaleen gandoolee walitti daangarra jiran walitti hidhanii ijaaruu keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan. Aanaan horsiisee bulaan irra jiraatu kun bu'aa bahii baay'eedha qaba. Aanaan horsiisee bulaan irra jiraatu kun bu'aa bahii baay'eedha qaba. Lafa qonnaa qaba, horsiisa loonii qaba, gaala qaba, re'ee qaba jechuudha. Yeroo kana bishaan obaafachuu, lafa qonnaa babal'ifachuun wajjin wal qabatee hawaasni naannoo lamaan jiru yeroo hunda walitti bu'aa jechuudha. Kanarraa kaanee karoora keenya ka hojii bara 2014 dabarsine kana keessatti aanaan keenya aanaa bikkeetii wajjin walitti qindoofnee rakkoon hawaasa naannoo san jiru akkamitti hiikamuu qaba ka jiru irratti waliigallee jechuudha. Maaliif tokko ajjeechaa lubbuutii jira, namaatu wal ajjeessa daangarratti. Lama loon wal jalaa fuudhuudhaatu jira jechuudha. Qabeenya wal jalaa fuudhuudhaatu jira jechuudha. Sadii meeshaa waraanaatiin wal sodaachisuudhaatu jira jechuudha. Inni afuraffaa lafa qonnaa babal'ifannaadhaatu jira. Isa kana jiddu galeessa godhanneeti sababa kanaatiif uummanni keenya akkan duune qabeenyi isaatis akkan saamamne jireenya nageenya qabu jireenya waaraa akka jiraatu taasisuudhaaf jalqaba caasaa bakka san jiru walitti qindeessine. Marii nageenyaa yeroo garaagaraa taa'ame kanaanis walitti dhufeenya aanaalee ollaa cimsuun rakkoolee daangaas ta'em yakkoota darbanii mul'atan furuuf gaheen qooda fudhattootaa guddaa ture. Yerootti wal arguudhaan yaada wal jijjiiruudhaan poolisii fi poolisii walitti hidhuudhaan qaama nageenyaa walitti hidhuudhaan akka nageenya uummanni ollaa yeroo dheertuu wajjin ture kun akka rakkoo takka malee waliin jiraachuu danda'u. Dursa wayyaaneetu waliin naqaa ture, amma immoo wayyaaneen baddee sababni walitti seenaa ooluuf hin jiru kan jedhuun laffaatii guddaa fi humna guddaa achirra fixuudhaan yeroo teenya bal'aa achirratti fayyadamne jechuudha. Yeroo teenya bal'aa achirra fayyadamne jechuudha. Sababaan isaa uummanni yoo buqqee deebisuun rakkisaadha. Miidhaan dhufus miidhaa guddaa waan ta'eef inni sun akkan dhufne hojii dursanii hojjechuu, hojii dursanii akeekkachiisuu, hojii dursanii mari'achuu bal'inaan hojjechuudhaan dhimma daangaa irrattis haalli jiru ammaan tana fooyyee kan qabuu fi daran cimnee kan irratti hojjechuu. Walitti dhufnee uummata lamaan kana hariiroo isaa cimsuudhaaf mari'annee asii fuunee uummata manguddoo toora nama 24 hawaasa adda addaa irraa fillee hoggansa aanaa hoggansa godinaati waliin godina sitti magaalaa Bikkeetti sagantaa bareedaa gaggeessine waliin nyaachifne waliin obaafne namnichitti osa haatinii fi adeerrinii fi intalti soddaanii fi
haati waliin arkin waggaa dheeraa addaan turan achumatti waliin booyanii. Abbootiin gadaa fi manguddoonni biyyaa dubbifne tokko tokko rakkoo nageenyaa aanichatti uumaman bifa aadaatiin achumatti fala kan kennan ta'us himaniiru. Caasaa keessa deemeetiin akka namni waliin dhabne bishaan irrattis akka wal harkatan araddaa keessatti akka wal harkatan akka waliin dhabne magaalaa kan keessa yaane wanni takka aanaa kana keessa inni argamte kan yaaduun qabu. Aanaan kunii fi aanaan naannoo Somaalee walitti dhufeeti. Manguddoo hayyoota kana hunda waliin taanee as teenyee hanga hafuura waliin dheeynu takka badaa keenya nuti isin gorfannaa isinis gorfadhaa gara lachuu hamtuu haa ittisnu nuti tokko daangumaa hin qabnu hanga jennu takkatti anfaan dhaabbadhee tanan akka aadaa teenyaatti jimaa fuudhee as booda dubra keessan illee kan kan tan jee gudunfaa itti kannee asitti qofallee taphannee gudunfaa sirraa hin jechuudhaan ammoo dubri keessan qaaliidha qawwee malee namaan kennite qawwee nurraa dhiisaa jechuun dhiifne jechuudhaan numarraa fuudhaadhaa umaa isiniif kennina jechuudhaan illee hangas takka waliin deemne jechuudha. Keessattuu namoota wal dhaban araarsuu qabeenya bade deebisiisuu hojii manguddummaa hojjetameen birriin miiliyoonaan lakkaa'amu hawaasaaf deebisaniiru. Dubbii ilaalaadhaa orma keenya walitti fayyisaa karaa nagayaatiin akka musoomatti deebi'an karaa mana murtii kan yaane haalaan hojjetaa jiran jechuudha. Gabaasallee mana murtii argachuu dandeessan bu'aa manguddoon teenya buuste garammaas daangaadhaatiin amma haala fooyyeerra jirra qulqulleessuu illee hin dandeenyu maaliif hedduu naannoonni kun amansiisaadhaa miti yoggaa garii osuma ati yaanne sirra bu'a. Osoo aanaan keenya kun dubbii kaasuu hin taane namni xarafarra jiru kun horiinis wal dhaqqabaa qonnaan illee xarafarra waan jireeniif jecha akka tasaatti walitti bu'an. Bakka bishaanitti illee walitti dhufanii ammoo haala durirraa nagaa irra jirra. Obbolummaa Somaalee fi Oromoo sagantaa baasee yeroo soomana musliimaa kan darbe kana keessatti gara mariitiin akka hiikamu rakkoon kun taasifamee jira jechaadha. So asii dhaqanii isaanis achitti illee haala gaariin qeebalanii manguddoo biyyaatiin dargaggeessaan dubartootaan akkasitti qindaa'amee walitti dhufeenyi kun ammoo nageenya waaraa mul'isee jira jeetiin amana. Kana malees yakkoonni akka hin babal'anneef qaamolee nageenyaa naannolee lamaanii waliin hojjetamaa jira. Humni TPLF immoo hawaasa wal nyaachisuun aadaasaa fi muuxannoo isaa waan ta'eef kun akka hin uumamne keessawuu naannoo daangarratti waan akkanaa kun akka hin uumamne Oromiyaatti akkanatti uumame Oromiyaatu kana fide Direedawaatu kana fide naannoo Somaaliitu kana fide kan jedhu otoo hin ta'in rakkoon naannoo Oromiyaa keessa jiru rakkoo Direedawaati rakkoon naannoo Somaalee keessa jiru rakkoo naannoo Direedawaati rakkoon naannoo Hararii keessa jiru rakkoo Direedawaa jennee xiinxalla akkasumas garagalcha isaa bahaa fi lixnaa argeetis rakkoon Direedawaa keessa jiru rakkoo keenya jedheetu waan xiinxaluufi kanaaf tokkoffaa diina kana walii wajjin hordofna jechuudha. Looyee akkan galle kan looyee gales immoo uummata fakkaatee uummata keessatti shororkeessummaa isaa akka hin uumne kanaaf kana walii wajjin hojjenna. Qaamni lamaan mootummaan naannoo Somaalee godina CTT fi godina Harargee Bahaa walitti qindaa'uudhaan konferansii bal'aa manguddoo biyyaatii wajjin abbootii amantaatii wajjin ugaasotaa wajjin abbootii gadaatii wajjin geggeessinee ummata waliin mufate walitti finnee ummata walitti finnee hanga walitti araarsuutti deemamee sababa sanirraa kan ka'e duraan kan guyyoo guyyaatti sababa lafaa sababa tiifataa sababa bishaaniitiin guyyoo guyyaatti kan namni du'u inni sun yeroo ammaan tanaa hafaa dhufee jira jechuudha. Miseensotni gaachana sirnaa dubbifne tokko tokko garee fi gooxiin qindaa'uun nageenya isaanii eeggachaa kan jiran ta'uu dubbatu. Rakkoolee kana dura jiru rakkoo hafarfama kana dura rakkoolee qaamni biraa aangoo qabatee rakkoo uumaa ture san hambisuudhaaf kontiroobaandii waan seeraan alaati poolisiin shiftii baafatee qaama nageenyaatiin waajjira nageenyaatiin poolisii walitti qindaa'anii daangaa silaatti seenuu malu. Bakka lama jira jechuun gara kallattii bahaatiin kan gara naannoo Somaaliitiin bal'atti bahaatiin dhufuu fi asiin gara wantaatiin as seenuu jira jechuudha. Iddoo lamaan kanatti xiyyeeffannaa kennuudhaan ramaddii dhaabbataan ramadanii hojiin kun qabamaa jira jechuudha. Fuuldurattis qaamolee nageenya booressuuf socho'an irratti kutannoo fi xiiqiin kan hojjetan ta'us dubbataniiru. Qaama nageenyaa sin dhiisu jechuudha hawaasni mataan isaa irratti yaada kaasaa
rakkoon biraa dhuftes as keessatti nu miidha waan ta'eef rakkoo duraan jiru sanirraa kallattii kana waan rakkoo uumamaa tureef sodaa sanirraa kan ka'e hawaasni mataan isaa eeruuni kan na hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuutti rakkoo gama daangaan jiru furuuf hojjetamaa jiru walitti fufinsaan yoo hojjetame aanaalee biroofillee kan fakkeenya gaarii ta'uudhaan horaa bulaa.